أشم 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 أي أشم أي أشم أي أي ها أي أي وأجائب ربي خنا أكم جرتمه أكم جرتمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن أي ها ما نقوم قبضني arra pipi Minnesota ta karraf ne isin to ko farrat terkaya pipi jalan ki yadur to ko raf ne arra wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gan duftan jal welcome wa alaykum salam ay ha akam jita jal bagana gan duftan نتيجة الحمد لله رب العالمين يا من ماتوا سياسة راجو يقول بيت درج على أما وأنا نقول يلا ما درو إسني بريس بيبي وابو دجام ستيتي مرة أبارة سنيو جدي سودين تيجي خلينا إبسا موتو ما نانو رمير بريس توكوار كتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن وي يا ها سوتا سي أكيد هاي دبين تيسن وكمية بيشان نمو بابتلا درون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن بغنا جان دفتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو جالو يمني في مالك بوسا وري مينيسوتا جرو او يمني اغرغار او يمني ميديا قباچون غاري به يو ديغرو باتس ميديا قباچون به very important ودماو يو ستيم سيغله ودماو يو ستيم سيغله سو وانغاري دافيد ميديا غرغار اجال وريس جرو او يمني باني برا دابن او يمني خمبه جيجيرا مارا خونيز بي بي تجارتي خونيز وبو تجارتي خنا او يمني في ديبه Aki median soban ka boyti. Median soban ka bulaki o yemenni gargaru wa barbachi sada. Media jechuun juush ummanni juush kun kam addunyaan qabate kan addunyaan to'ate media harka qabani beekada. Sigale media jechuun hedduu gaarii sigale. Hedduu gaariidha media fi waan qaban jabeeffachuun gaariidha. Amma ummanni habashaa kana laaltanii hanga isaan media dan ululani dafani sagaleen isaanii hedduu dhaga'amti sigale maaliif media hedduu qaban jechuudha sigale media hedduu qaban waan ta'eef sagaleen isaanii daftee addunyaa guutuu bira wal geessi media qabaachuun gaariidha isaanuu ya mililik media ya marre media ya mitirkisho media janiituma qabanii nuti OMN tokkicha kana akkamitti cufuu barbaadan boo abbaan qabeenyaa tokko jiru boo ka pay off godee media kana asi YouTube subscribe kan kadanne garte media kun qalbi takkaan itti fufu injiru ay abbaan qabeenyaa tokko as baame ay me abbaan qabeenyaa Oromoo jettee wanni asi toltol jettu takka gayyaa media kana pay off irraa godha waan waggaa fudhanii waan sigale irraa cufaati bakka nagaan qalbi takkaan ijoollena media kana hanu tajajiltu saba tajajilti marattanis media jechuun safaata miti be media jechuun feetu deeggari feetu dhiisi sigale akka Oromotti media qabaachuun very important beekad
miidiyaa qabaachuun hedduu gaariidha. OMN gargaara, OMN cufamuun qabu lakkee. Sigalee wanni achirra dabruu si gammachiiftii dhiistis waan birooti. Sigalee gaafiif dandeesse waan ta'eef miidiyaan cufamuun qabu. Soomalee tana laalame bakka dhufte mana shaayitii fi miidiyaa dhaabbatti sigalee. Bakka dhuftee qubatte soomaloonni kun miidiyaa fi mana shaayii gad dhaaban. Amaarinis akkasuma. Sigalee asii rakkoo isaanii dubbachuu eegalanii jechuudha. Memma rakkoo Oromooti moo rakkoo Amaaraatu irra dafee addunyaa kanarra dhagayan maaliif miidiyaadha jechuudha. Faayidaa miidiyaati. Faayidaa miidiyaa beekan. Mee Amaarri ilaali aktiivistoota isaanii akka itti jajjabeessan viidiyoo isaanii ilaalanii fi Facebook irratti haa ta'u, TikTok irratti, YouTube irratti haa ta'u akka isaan itti wal jajjabeessan ilaali. Saniifuu miidiyaa gargaaruun laatu Oromoon rakkoon isii beekta tokko hanga balleessituu biraan yaatu tokkichuma qabdu hanga balleessituu biraan yaatu sigalee. Jaalan manaa fi atiis wal mari'annee gargaaruu qabna. Amma waan OMN irra dabruu niin fedha ammaan ati hin feetu sigalee. Garuu naa fi ati jaala waan taaneef waan jaallisiin jiru dhageessee gargaaruu qabnaa jechuudha. OMN gargaarrachuu qabna. No matter what sigalee. No matter what jaalannee jibbinee OMN gargaaruu qabnaa jechuudha. Lakkii OBN's miidiyaa Oromootii bara. OBN namaatu qabantii godhe malee silaa ifiifuu kana gargaaramuu qabu. OBN bara uummata keessa jiru. Kan uummanni asii qalamu asii dhumu boqqolloo dabarsa gaafa sun xiqqoo bakka sanitti ilaalla. OBN's suugiddarra dabarsi beektaa. Ni heddummeessi silaa malee miidiyaa Oromooti rakkoon hin jiru. OBN jettamu faana afaan Oromoo jettamu maarree shawuu jettamu waan Oromooti waan Oromoo gargaaruun gartee waan dilas gartee rakkoo qabaatii miti. Amma eegaan hangana isiniin jee gartee gara sagantaan irra dhufee fittiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warroottan salaamtaa tanan jenne amantiin teessan isiniin hayyamne yooyyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan. Arra akkuma beekamu waan guyyaa lama dura iccitii ani isinii baase amma PP lafaan dhiitu jirti break news oduu simbirtuu jettee girgiriin tahaa jirti jechuudha. Akkuma gartan kanagaa arra guyyaa sargiin PP beeku guyyaa lamaa fi sadii biroon kuttu amma booda akkam godhan sanyii. OBN itti qaceelchaniiti hoteela kaaniin OBN waa keessaa fuudhanii jaallan isaa arrabsiisanii ichi booda Shimallis Harkuu dhiisiiti. Tajaajiltuu Shimallisuu Harkuun taa'u jechuudha. So amma hanga oowwaa kana gartee oliin si deeman ol si fufuudhan ol si daddarbanii amma sanii jirtii PP'n biiziidha jechuudha. So har'a akkuma beekamu mata dureen kiyya sanyii naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyadaa jetti sigalee. Isin eenyu fayyada jettame? Duroo sooni yaada hiyyattiin seenne komantii ta'e isin ilaala eenyu fayyada sanyii naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyada. Mee hanga waatiin xaltan isin ilaalla. Sigal. So eenyu fayyadamee komantii kenna? Yoo eenyu fayyada? Wow. Nasroo Jimmaa Abuubar Oromoo fayyada dhugaa keeti. Oromoo fayyada. Fandisha PP fayyada gariin PP fayyada. Garuu PP'n akkatti fayyadamtu fakkaattee Oromoo fayyada. Galuun isaa sigalee Oromoo fi Wooboo fayyada jechuudha. No matter what siifin himaa jechuudha. Siifin Oromoo fayyada. Akkamijjiira gaafatu. Amma qabsoon kar tokko deebite. Garuu tursa uzan sanitti seenin yaa shanyii maalii fi warra dheengaddaa asitti diyaaspoorratti jeneraalummaa hirteefsan wal quba qabdammoo hay isaan dhiiftee galte rabbi sodaadhu. Bar ummata tokko jira asitti jeneraalummaa dhiyootanii reefu mufattoota warra marroo wajji wal dhabe tokko kada bakkuma barcatti jeneraalummaa telefoonaan reef tokko jira. Okay jeneraalummaa ummata hirteefsan akkam goota ijoollee teenya fa'aa keessa jira. Anis gaayoo khara shanyii kanaan dubbiin dhuftee nan irraanfatinaa jeetiin itti dhaammadde yoo gaafa inni jeneraalummaa hiru.
sigale akkuma beekamu sanyii naggasaa akkuma irra deddeebi'amee isinii himamaa ture arraa miti kan gale obboleeyyan kiyya arra garuu bakka itti dhooysanii baasan gaafa interview kennu bishooftuu ture jeetiin laayifuma tiyyatan irratti isinii hime ay waa irraanfachuu waa irraanfachuu sanyiin arraa miti kan gale silaa namni gale tokko waraana saatiif annaawunsimentii kennaa jechuudha. Takkam jettu mootummaa wajji mari'achuu waan deemnu lolli dhaabbatee jira. Mootummaanis annaawunsi gootii jechuudha. Mari'achuu waan deemnuuf bakka waraanni jirurraa if duuba siqaa jetteeti bakki godhamtiifi jechuudha lola. Gaafa wayyaan eekam ture dursa lola dhaabuutu annaawunsi ta'e. Achii booda marii kutamee jechuudha. Achii booda waliigaltee irra gahamee jechuudha. Achii booda addunyaan baay'ata baafteeti gartee warra duraan gartee jireenya dhabe kana jiruutti godhuudhaaf warra qabeenya dhabee jira qabeenyatti godhuudhaaf addunyaan baay'ata ramaddee jechuudha. Addunyaa tamita waraana sanyii simatti. Addunyaa tamita waraana sanyiiti baay'ata qopheessite. Takkaa dhageessanii waraana lolli dhaabbate jedhanii Oromiyaa keessatti lola dhaabne jedhanii dura bar namni waliigaltee mallatteessuu dura sigale lola dhaabuu sigale ceasefire kan faranjiin jettuun san dhaabuudha beeksisa baasaa jechuudha. Kana tokkoon garre sigale saniifu anarraa miti kan maqaa sanyii isinii lakkaa you remember maqaan sanyii arra jaal sanyii boru sanyii iftaa sigale jaal sanyii obbo sanyii gantu arra xumurate end of story. Garuu galtituun Oromoo fayyaddi moo PP fayyaddi? Wallahi billahi dhibbatti Oromoon akka eebba qabdu arra naa galan Oromoo fayyadama. Akkamijjii na gaafadhu. Tokkoffaa biyya alaa biyyaan keessa jiru tana kaniin iccitii ijaan arku sikreetii iccitii natti himamtoozoon hin taane kaniin ijaan arku duraayinsii haa jechuudha. Burjaajiin mufattoonni marrootti mufatan mufattoota warraan jee maqaatti baase kun sigale warri mufattoonni marrootti mufatan sigale arra xumura harkattee jechuudha. Oromoon adda qoodamtee biyya tana walgahii adda godhatti guruupii sanyii guruupii marroo guruupii daawwit guruupii mitirqishoo jedhani. Wannummaan qabsoo teenya laamsheesse wannummaan mooraa Oromoo tasgabbii dhoorkate facaatii qabsoo Oromoo tanaa jechuudha. Amma kan ni gartan miidiyaa maarree miidiyaa mitirqishoo jedhanii laal cinaadhaan mootummaa faarsaa ta'e marroo kana diddiran numa gartan gaa miidiyaa Austraaliyaa jiru sanjii yuutuubara Kanaadaa maarree mitirqishoo Minisootaa tana jirtu jii cufti laal Oromoo tana sodaata malee marroo kana rigachuu jira sii galee maal abdateeti sanyii kana abdateeti jechuudha. Isaan sanyii jalaan abaa'oo ta'aniiti sanyii kana abdatanii marroo rigachuu jiranii jechuudha. Garuu dhugaan teesseetuma baati. Dhugaan teesseetuma baati. Burjaajiin Oromoo iddoo buusii baasii marroo sanyiin hoogganamtu jedhanii diyaaspooraa biyya alaa kanaa maallaqa Oromoorraa gamaan coru xumura harkatee jechuudha. Oromoo fayyadaa jechuudha. Qabadhugaa. Oromoo fayyadaa jechuudha. Itti aansuudhaan woboo sanyiin hoogganamtu barammoo hoogganootuma hoggila jaalmarroo jaalsanyii jaalgullichaa jaalmaar ijoollee tana walirra kaasuu fi barra beekaa namni tokko hoogganaa tokkuma qabaa bar waraanni tokko marro jaame warro sanyii jaame sanyii gullicha dheengee jaame gullicha dheengeetti dhumate
Malifi shari'a wal maddi go Malif prime minister itti ana prime minister president sadarkaa Malif aangoon addunyaa irratti kasiddeemte. Hoogganaa waboo marroo dirribaa eegate hoogganaa waboo marroo dirribaa jettee maxxansitee dubbachuu. Tanneen tun guruupii inni ramadatee jechuu ta godinarra jirtu ta aanaarra jirtu ta gartee naannoorra jirtu guruupii marroo ramade isaan akkam godhan sigale hooggantoota keenya jaalsanyii jaalmarroo jaalmaarree jara kana walitti qixxeessuuf oofanii jechuu sigale jara aangoonu sadarkaan adda baaftee jirtu wal qixxeessuuf oofanii miidiyaa biyya alaa kana mee woomee inni dalagu calcaa dhageeffadhaa jara san hundaarra zeero. Gana waboo maarreen hoogganamtu. Sigale gana maarree waboo maarree miixiqqishoon hoogganamtu. Kajuu hin jiru jechuudha. Waboo marroo dirribaatiin hoogganamtu itti aanaan gullicha dheengee ta'e qofata jirtu. Game is over. Maal godha Oromoo fayyadaa jechuudha. Oromoo fayyadaa. Ta'obotti as deebinu. Waboon imala kara Finfinnee nuun jechaa ture. Imala kara Finfinnee isa geessanii jee uummataa fi miseensonni gaafii itti kaasee jechuudha. Kan dhoorke sanyii laggasaatii jedhan. Amma gaaganaa eenyu isin dhoorka walitti gabbaan. Tunoo maal fayyaddi? Oromoo fayyaddi jechuudha. Sigale? Oromoo fayyaddi. Faayiduma qofaan si lakkaa'u jira beekan. Kanaa booda kana imala gara Finfinnee abaluun nu dhoorke imalli gara Finfinnee miitirkishoon nu dhoorke maarree tarkaanfii nurra fudhatee maarree adda nu qoodee wanni ja'amu arra awwaalamtee jechuudha. Arra awwaalamte. Game is over. Siimeetiin jira bara. Sanyiin galuun piipii caalaa Oromoo fayyadaa. Ilkeen bakka takka waajii jirtu waacinina ganaa ilkeen teenya ta biyya alaatis bakka takka deebiti. Mufattoonni ni ganaa waboo maarreen hoogganamtu maarree Oromoo iddutti waliigala miitirqishootaa waboo wal dhageeffadhaa waan je'anii gartee Oromoo keessa shakkii oofaa turan san ni dhabanii jechuudha. Bara akkumaan faarsee bulaa fidee maqaa kenneefitti mufattoota jemmaas maqaa kenneef warra marroo jecha mooraa dhiitee beekan. Sigale. Saniifuu laala shanyiin galuu waa hedduu saaxiltee tanaafuu eenyu fayyaddi nuti gartee warra faayidaa uummataa barbaadu. Warra milkii uummataa barbaadu, warra milkiin uummataa gammachiiftu, milkii paartii ozoon hin taane, milkiin garee ozoon hin taane, warra gartee sigale milkiin uummataa gammachiiftu akka kiyyaa akka keessanii kana fayyaddi jechuudha. Maaliif qabsoon Oromoo gartee xannachi isa keessatti isii keessa taa'ee isii kurkuraa ture sigale. Kan gartee quba waliin laachaa turan amma gartee warri gaaratti hafee nama qubatti laatuun qabu. Diyaaspooraan asii adda nama guuru nama sababeeffatee adda nama guuruun qabu jechuudha. Kanaa booda diyaaspooraan miseensa shanyii taatan boorsaa keessan qabadhaa gara Finfinnee. Xiqqoo booda hidhaan guuramtanii silaawuni beeytanii asheekka abbutu ajjira sagaleen isinii ta'a yaadina. Firii jaalmaarroo maarroo jeetiin ana sagalee isinii ta'a. Sigale xiqqoo booda oggii keessummaan tunii fi gartee dhiichisni kun xiqqoo qabbanaa'ee booda hidha guuramtan waan ta'eef asheekka abbutaanii jira dawwari abaale. Oromoo taanaan shayxaana Oromootiif Oromoo dhiisi shayxaana Oromootiif anaa sagalee ta'a. Sigale na amanitan. Saniifuu sheekka abbutaanii jira waan ta'eef boorsaa keessa walii qabadhaati. Sigale ni arkitan gaafii. Sanyii taa'e jennee deddeemi. Si dura gubanne si dura garree wanti gubbaa suufa malee jalli bineensaa taa'e. Barmi intiqaallittiitu mucarra guddoodha darasticha kana as buttee beeytaa lip oggiitti mucaan duru laafatee kufee tana gaawwanni na fuuteef jetteen sigale. Tana barbaada na fuutee mi jette. So tana barbaada deemtaame dagaati qobo. Imaamata san wanti gullicha dheengee sii qopheesse.
إمامة في مريد يمزن يا ربي هي كمين تاخي زيران لال نمني بي تركخن أدى بي تركخن نتو دو ترزيجر لال سبخي برس سلبتا بي برس سلبتا سيناتي اللي بدا never ever PP jechuun paartii galata qabduu miti paartii wasaha qushaashaan hoogganamtu siirti ansi hibeeti gaafa amma duraan sitti iyyee ture wallaahi yoo karaa harkatte maaliin je viidiyoo tiyyata amma dura dabarte yoo karaa harkatte akkataatti biyya alaa baatee seenaa teetiifattu tanarratti hojjedhu malee jedhe PPtiin galiinii أبولين شلو تافان لين شنو رموخا بيجي على خنا أولية السياسية خنا ربنيجو خبينين سخنا الجلي الرئيس جيران حيوني سدرواسي غرسة سينتو تايي دندايا كسيت إسندورة أبتي أبداً جئ بارتي تناجيش هل كان يقويا ماتي إسر خبا به دقل خيس خبا دي موتر بنينسي خنا كم قول namichi bineensi waraabeysi if malee naman beeyne kun isarra hutee ilmaan isaa kam godhe wanni isin duraa gorsa isiniin ta'u qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu sigal qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu lammaa magarsaa خجابة جاوروندي آنغو نميتشي خنا دبرسون قبض جي أسي لوليك يامان تاتي نتي أبولي جني أبوليسي وانا كنا درون تابتو جي نميتشي خنا صدركاتنا تولفيد خا أورمو إراتس قبيسي أكا أورمون قررتكم بنينسا ويانين جارتي خنا أجي فتو خاقود جاور محمد في لما مجرس ساسون الرئيس يجري سيقول بيجلك إيه ما تيساد بيسوني دندا بنين سخنا نياتا أنا دورين سوي واد أنا الرجل خبجان سيقابا أكنا متوقت وانسي فكاتو قوتي وانسي ملتا قوتي سيقول وانسي ملتا قوتي خبجا قدون سيقا باليج نكا بنفنين سرت أولوليف ونين أركد سرت أولولو دبيف ونين دب تكنجرتو أن سبق سغلي سبق خنائج سجله أن سجله سجله بارتي تي سيمتي سجله نم توكي تي سيمتي سنيفو سبخيجا في سجله تهول جروانته أتي سكت وني أتي قوتي هدو سميلوتي مي مال ردتي بيبر ولي قلتي مي وربو سنتها في خانق آني سيجا واني ست دامت يل وانتي بقى خرانا جاتين قبساوني دندم جتي قلتي أتلين شولوت الرئيس ياسا بيتامي قلتي أتلين شولوت الرئيس ياسا بيتا قلتي ميغا غافي أرومو تمخو ترتيف تن إلترا خيس ترتيف تن بوسونو خيسا بآتي بؤا ترتيف دي بيت خنقا سيوجي غلاني متي أمتا مقاوة بوتي هداجر واباسا نيغا نما ميقام مقا خيتين هداجر شوا خيسا سلالي فكرانا بنمو أمتا سلالي خغرتي أمتا ميقاف الدنيا نراجو فمتيف نغينيها أبوغا سيقل أورومون غرتي مقا شانيتين قدر فما جرتو نغينيها أبو فيغا سيقل إرتي تسرى هواسا سياسة هبتو تسرى خرانا غير تعملتو بطي ورغيسا فانا إيسي جرانا
سيقل يصير إن قدان سوي واد بليزو بيجالات أنا خوتو يو بيبي ترك خنّة شو ديفتي مرون سرورس أرومون سوجد أبتا سينان تيتلين سيف جرتي سيقل بنيس خنّة ترك خنّة سينا تيتي في وهم دخي إفجلام بليسني جئتي سخر الديتوري سيقل بنيسي أتتديم تخون غويا أفاني نورمو سيقل وان إني تياتو خيسا ديتيار كوتيس بودا نمهن ضد دولتي ملاتا شيك أبو تاتيف سيدا ولكا شواتي في ولكا هررقت سيدا دابا في واتنجين ني إيتاجج واني سوي واجو نتبر اويسا انجرور نما غريتو بيتا هوغي واحد ديم يو هركر رامورم جي اوي فتا اني فرد دياتي فرد سينجا خيتي سامورم نتي هركي خينيا مورم نمبر اورومو جني هركا دولو درو قبني الرامايينو درو قبي سيقل جاور كوتشيس جاوري كوتي تايه كوتي لما كوتي هنغازا كوتي شيك أبوتا كوتي ما نالك كايا مي وسخهم ما بارتي تنا نما دروان أبي أعمل لفر شر يفهمك أبجي وياني وجه الكني وياه أخي سيقل أوكي قد أتريتو أرخ بجاك بامي بارتي تنا برد مي وسخهم مسيلال مي ويانو ما في سي غراغرم مالال ويانن بر نما غافر كو سي وجه قبساي تاغاي جتيني تاغاي سيقل مالف ما أنا قبصو بيتي ديرا دبيسني غوتم في أتي غوتا دوغان غوتم ما تيارا بيبي غلطي جيسر نكو غوتا ديرا لوليل تشيسو تريجو غرو تامسخوتي دبيسني قشاشني وسيني أنتون يلا بلغا بيرا جلاباتين بين غوتا كخيتي خنان جالت غوتا غلچي دنگي غوتا برو أرد بيسنو خنا كم غد بيكم سسا دنديتي سا اگيتي سا سينا إسا إسني وجين دلغا سبا خناف جي إسا اتغالي أرني دوئني جراساني بيتا هوجي قبوا هتشوف مراتي كله هنگنا قفا مراتي كدبر مسلمة إجتنا قفا ملتي سيله مالف دبيسني قوتن في مي وياني لالي وياني ديربر وانت درتي يسي سرتي ساني لبتو تكني أجيبتي سيله تون دبيسا دبيسني غرتي غوتم فدو انجالتو سيناتا يودن دي سخرا غرتي بيجا الاخنا بافدو جي شيك ابو تاسي ويواتو تريج يقول نميچا غافا وياني هرك خنته سن راي ميغا مكان ساينو خبورنا خيس هرك خنته سن ورانا وبو قبتي يقول مي نميچا سن اكت وياني تجاجلتي قبسيفتلالي أكما إتي وياني ورانا سلي قبتي يسلي قبسيفتي ورانا سلي منيرتي في إتي قبسيفتي لال مالف قوت هني بيتي لتشو بخرا thank you ديرا لتشو بخرا أكتي سين قبسيفتي لال مي أكما بيبي نتي قلتش دينجي يسين غوتلال قلتش مكة يسين غوتلال لتشو بخرا سنبيخي تكردكي سيقل قلتش بيخي أرومو جيت لكي سيقل أكما يسين غوتلال سنجي يوغا بالغي زين غند خيسري تن ستجاجل تبيغا يو أتمتا خيتي تجاجل أركت ورسي وجين بوسنا ترسنا وكمتها جولين سن ورانا ميكا في الديرفتي ورانا خوما ميكا بعد التلفتي
Mee dhibballee haa ta'u shantamillee haa ta'u shantamman san hujii itti qopheessitee jirtaati. Sigal shantamman sanitti hujii sii qopheessanii jiran waliigaltee tana isin nama dhiiga wal jiisuu ture. Nama qabeenya walirraa uummatarraa saamuu ture. Nama gartee sababa keessanii namni haga irratti torchi ta'uu jira. Hanga irratti laamshee wilcheeriin deemu jira. Gaafii uummata saniitiif hoo maaltu dhufe? Gaafii uummata saniitiif maaltu argame? Torbaan dhufu kana laallaga. Qabadhaa viidiyoo tiyyata nama. Torbaan dhufu kana waliigaltee teessan jijjiirama Oromiyaa keessan dhufu. Sigala. Nageenyii fi tasgabbiin Oromiyaa keessa buutu. Sigala. Gaafiin Oromoota deebitu. Oromoon qaallicha bineensa kanarra bineensa Rabbi qabsoo harka buuse kanarra akka nagaya harkattu. Sigala. Tana eenyaa jechuudha. Ati mootummaa tana nu banne. Bar nama waliin beeknee wajji qabsaa'u jira irraarraan isiniin jechuu jira jecha kana. Oromoon bar PP nu banne bar. Oromoon PP bar hin beektu. Sigala. PP jechuun wangeela nam tokkooti. Wangeela Abiyyiiti. Yoo Abiyyi waaqeeffan, yoo Abiyyi albahe, yoo Abiyyi fincaan, yoo Abiyyi udaan hunda aamiin jettee yoo hin fudhanne ichi keessi jiraachuu hin dandeessu. Ati sammuun tee doktoreetiin ati fudhachaa turte doktoreetii ABO'ti. ABO'n biyya baakeetirratti mataa ol qabattee eenyuyyuu hiree kee mureesii murteessu ummata Oromootiin ala jettee si barsiifti sammuun ABO'n akkasiin nama jaartii bar. ABO'n hin beeku. Akkasi jaaramtee dhuftee yoo nu gusticha waan inni qicu hunda nin taqabbala jette durumaanuu harre malee waa ABO miti. Wannummaan itti ABO fi inni afaan waliin wallaalanii ta'u jiran maal? Sigala. Taa maal? Tanaa jechuudha. Sigala. Saniifuu meesii nagama. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama jettee galteen. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama eegeette qabsaa'ii nu garsiisi gaafa akka dhiiratti. Mee dhiiguma battee urgee isaa baasi. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Dhugaa Oromoo Rabbii baasaa dhiisii. Dhugaa Oromoo si dhiisii dhiirti sirraatuu baasuu dadhabde. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Eenyu akka isa jeese. Sigala. Eenyu akka gartee yakka akkasii irra raawwate. Mee dhuguma battee urgee isaa tana baasi. Waliigalteen teessan tun dhuguma battee urgee isaa tana baaftu. Afaan Oromoo caffeen Oromiyaa alaabaa haanu lallabduun tuwwaan guddaa unumaatu. Alaabaa Oromoo tan Oromoon feetu tana hayyoonni meeqa dhiiga durirraa eegaleetti kafalu jiru tan gartee Oromiyaa keessaa akkana haa godhattu tun gaafii birooti jechuudha. Tana qaallichi harkaa'uun fedhu jechuudha. Eegale. Wangeela abba itti gaafatama wangeeltichaa harkaa'uun fedhu jechuudha. Tana tun humna si oliiti tanaan sirrakke. Mee ati hoomorkii xiqqoo takkaan seen mee dhiiguma battee urgee isaa irraa eegali warroottan sababa keessanii hidhaa jiru hundaa'u taayyee dandayaa bar maqaa keessanii hidhaa jira bar beeyta akka akkasii araara didanii wabo wajji araara didanii hadide mootummaan an hojjechuu fi jiru kanaa jeeti taayyeen dubbannaan hidhaa jiraan. Taayyee dandaa irraa eegalamee poolitikaaliinis warri gartee poolitikaal pireezanii jiran hundinuu riliis ta'uu qabanii jechuudha. Gadhiifamuu qabanii jechuudha. Nageenyi bu'ee mire. ABO wajji nagaa buuftanii mire. Wal hubannoo irra geessanii mire. Marii addaa jechuuf mariin barbaannu. Nagaya buusaa nagayaan barbaannu jettanii hiitanii warra maqaa nagayaatiin hidhame san hunda gadhiisaa jingama. Warra maqaa nagayaa osoo nagaya lallabuu lubbuun isaa kutte san hundaa'u sigale gumaa baasaa jingama. Batteerraa eegali. Sigale batteerraa eegaliiti hanga taayyee danda'aatiin baatutti hidhaanu yaasiga.
Taayyeen bar osoon isin lolu osoon isin mormu sigal abaa wajji khamariyachuu dide abaa on hayyameeti mootummaan nan keessa hojjedhu mootummaan nan isaa jecha gabra ta'e Oromoo biratti illee akkas ta'e hojjedhuuf tun marii nagaya buusuu didee gandaan gartee sigal gandaan gartee irraa bakka bu'e saniin dhaqee dubbisuu dadhabee saniifuu nageenyi buu qaba je'eeti hanganumaa fidame akkamin nagaa buusi jetta nugusni dhiiga malee hin jiraatu dhiiga eenyu dhuga yoo nageenyi bu'e ja'anii fuudhanii hidhanii jechuudha. Okay gaa du'aatiinis Oromiyaa keessa dhaabbachuu qabdi. Wal ukkaamsaanis Oromiyaa keessa dhaabbachuu qabdi. Sigale nageenyi bu'eem warri nagaa lallabaa turan ka hidhaa bu'anis hiikamuu qaban. Ani duraaniin isinii hime wayyoo mootummaan sadii jira addunyaa tanarra. Tokko mootummaa dimokiraasiin ummataan filamee kursiin dhufe. Ummataan kaafamu, ummataan buufamu. Lama dikteetara dhugaa akka Mallas Zeenaaw san cabsee baysee daangaa isaa kabachiisee ollaa isaa hundaaf kabachiisee ummata isaatiif nagaya buusee akka dhiiratti ka jiraachisu. Lama sadaffaa mootummaa waliin bu'insaan jiraatu. Mootummaa jaarsaa jaartii wal lolchiisee mana darsa mana keessaa hunda saammatu. Akkasii jira addunyaa san keessaa piipii mootummaa waliin bu'insaan jiraatu wajjee arra duraan isinii osoo torba baatii takka Oromiyaa keessa nageenyi bu'e hafuurri piipii guyyas qat jeeti bineensi mujrimni guddaan kun awwaalame Oromoon nagaya baatii jechuudha nagaya buusuu hin fedhu biyyi osoo isinii marroo hundi wal mari'attanii bakka an barbaannu gaafii isin qabnu jettanii galtanii wallaahi Abaa biroo jaara. Malee Oromiyaa keessatti nagaya waan jaamu. Inni amma Oromoon maal jirti? Oromoon nagaya nu gurgurii jechuun jirti. Nagaya meeqaan sirraa binnaa jechuun jirti. Gaafilee bu'uuraa tan qabsu qeeroo fi qarree hanga gartee durirraa bara 150 eegalee hanga qeeroo fi qarreen xumura qabsoon harkatutti gaafilee bu'uuraalee san hunda Oromoon dhiifteeti baramma nagayuma qofa nu buusii jechuun jirti. Nagayuma qofa kadhachuu jirti. Sigale inni kana barbaadaa jechuudha. Ummata biizii godhu ifi paarkii keessa deemeeti gartee sigale ifi paarkii keessa deemeeti beera gurguddaa walii qabate kana wajji tanaa wajji footoo kaan harka qabeeti kana godha sigale isinii injifate je akkas godhu sani jiraa inni tan idduu ta'e bashannaa finfinnuma qofa keessa deemee bashannaa jechuudha. Sigala saniifuu kun mootummaa waliin bu'insaan jiraatu waliin bu'insi jireenya isaati waliin bu'insi kaayyoo isaati waliin bu'insi gartee manifestoo isarra jiraa jechuudha. Manifestoo isarra jira waliin bu'insa waan jaamu dhabuun danda'u inni dhabuun danda'u. Yoo waliin bu'insi dhaabbate bar aangoon isaa dhaabbatteen siin jechuu jira. Hoggii makka maramee taa'ee mee fidaa wajji haasofna maarree bar ijoollumatti xiqqoo godhee uummata gaafii siyaasaa qabu mee fidaa mee maarroota osoo fidanii usirraan fuudhuun siin jedhe. Nuti isa beeknaa bar warra isa beekuutu bar sii himu jira. Bakka nagaya barbaannaa jee osoo woboon dhufee okkee nagaya barbaanna jee of sirraan fudhatu deema nagaya maaltu jira mi dafa muka jechaa jira. Sigale maaliif abbaan waliin bu'insaa guddaan isaa jechuudha. Guddaan isa. Sigale. Mee osoo naannoo Amaaraa keessatti nagaya buusuu barbaade. Piipii san duraa kaaseetuma isin aangoo qabadhaa jaan dhumatti hangasuma jechuun jirti yeroo wanti ummata Amaararraa du'aatiin dhaabbattee jechuun nagayaan barbaadu nagaya gartee mootummaa waliin bu'insaan jiraachuu hanga bulchuu barbaadu kanarraa nagaya barbaaduudhaaf
فلاش لفا خيسي دول قلت سيجل ما أناون سيجوتي أما جالني جمدا سنين رفتيتي صهايدان تو جتكا نمتشسن تجي جباسا مرو سنين نمني جاء مغلي جرا خنابو ده نريبا خيسا بسنا خيسا جراتو غرو أدي وبون أبا وبون سيجلن موتوما نكا إني جيفما توري خنا درو نويبسو نزاني عادة تما يتتو متمرو تيسي سينان تي أنغن متمرنتي سينان تي هنغن متمرنتي غرو غلطي مي إيغا غلطي غا جيجيرا مدفوس نلالاي دولا بيتا دا كم فارساني جنگل فارسان جان أكا سلال الرادوتي رابطو أكا گجر رادوتي رابطو أكا أرسي خيسا دوتي رابطو شركة وان كالي تيقوبا قبدني أكا غرتي واللغر رادوتي رابطو أكا خرام فيچي بنمو ورمو من برنوتا بنتي آبا ووج مريحتني گلچني مي سيگل آبا ووج مريحتني مرهي مربا ورمو برباچي سياني آبا وگلچني أكا إسان جلنت هاييغا غنا داندي مسوما داندي نغيا داندي توكوما داندي انجفنو قباچو قبنا ايجو أما تكو بودا تربان تكو بودا شاني تركام في أبالو رفورته شاني من برنوتا غوبي شاني بولچا أبالو أجيسي سيغلي شاني مارته شاني ميتر كشوته وانجو دغوم بربانو غا خنا بوت سيغلي دغوم بربانو غا غلچتني خنا إفسو بجرتني أمة أوروموتي فونين دام أما قبصون أورومو فولا تكو قبط بغا غمدن كيستو هيون هي درام بيجالا تنتي غرتي غروبين سني خبايسن تجابافتي تمرو خبايسن تجابافتي تداويتي بسا خبايسن تجابافتي أما تداوي دي تمرو نجايا سرقون كابو درانوي سني غروبين سا فجأة جرتي خنابودا نمني إجيسني باسنجرو وبوجي تيسني مريحتني بيتي تكا سياسان كيف ورانا جيتشون إرقمتو ورا سياساتي سيقل سياسا كأجيل فتني إلا من مريحتني دبين أما فانا قرأتشا جرتي بر دعاين سلالي باني ومني ربي خرط ربين دقاء جرابر يو شوا خيست فرتي وري سنيخو مال جابر نوتو تركان في فرتي جيتي أسي غرغري أمتا خاصي أما خنابو تخو ننجرون سنجي جالي أبديسا خمرو درباتي هوغنم إسا قفاتو شوا خيست سسوائي جوخنا game is over تبني دوماتي جيجو سنيفو أما even الدنيا اللي نما غرتي وجينها سويتو بيتي جيجو نما وجينها سويتو بيتي جيجو سنيفو قبصو خانا روغا قبسيسو بفتي قدون يرون إسا أما جيجو يرون إسا دروج على أما جيجو كاو قبدني جيجو وانتا كأسباسني ريفا دوي خانا أول شايسا أكت أمرو أركتو قدون حيوتا أوروموتي في كيسا في على الرجرتي جيجو الرا أورومون هم نقاباتيتي سياسان براوان درتيف موران إساوان كيسو غرتي بنينسوكم كيسا غوغا أورومو أفتي وان كيسا لتي سيغالي مورا أورومو كيسا أجاسا بنيف أجاسا نيف نمني فنيان قباتي والبقچا جرا يجو أجان سنما قل قلاوا جرتي سيغالي قل قلاوا جرتي يجو سنيفو هيوني أورومو إفقبيسون برقما يجو جالت تيجبتي خنابو دغرتي مرتي سي مرو الربسون فرشورتي سي مرو الربسون بيالاتنا حبچو قبايج وركسي ارغمتو تبي تهو ومن اورومو ارغبو قبايج بيالاتي وري بيجي خيساو
Abaa galchitanii hayyeega manni barnootaa nuu banamuu qaba. Karaan nuu banamuu qaba. Gibirri gidiraa gartee waraanaa jecha samiin humna hiixan kun nurraa gad deebi'uu qaba. Manni bar gibiraan gidirfamaa dhiiga boohaa jira. Dhiiga boohaa jira bara Oromoo. Sigal. Kana hunda inni maaliif godha baay'ata addunyaan dhorkattee waan jirtuuf jecha gartee baay'ata baasee milisha jettamu. Gaachana sirnaa jettamu. Buusii jettamu. Tagoo buusii gobsa gonafa. Si kana jettamu kana walit diriirseeti gartee ummata zarafu jira jechuudha. Maaliif nageenya dhabame kana keessa inni ummata sirri zarafu jira jechuudha. Mana namaa diigu, mana miskiinaa diigu. Ummata gartee shoorarkeessuun terrorize godhuudhaan ummanni waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee maraachaa jira jechuudha. Saniifuu kana hundaaf eega abaa wajji mari'atte, eega abaa galchite. Eega hooggantoota abaa galchite nagee harkachuu qabnaa jettanii gaafii kaasuu qabdanii jechuudha. Gaafii kaasuu qabdanii jechuudha. Akkanumatti hin jiru. Hayni uummata salaalee keessa qalamee bahuu qaba jechuudha. Isaan amma ajandaa san jijjiiruu yaan. Ajandaa gibiraa jijjiiramuun jijjiira. Aan amma dura isiniin himne ajandaa gibiraa jijjiiruu yaani jee. Suuta jedha. Ajandaa gibiraa jijjiiruu yaani jee amma dura isiniin himne. Sigale. Ajandaa gibiraa jijjiiramuun jijjiira. Ummanni keessaan dhufee yaa sheekkaa butaa rakkoo nurraan furamne. Qaallichi kumaati jettee ajandaa jijjiire. Oromoon gartee Oromoon qubanu dhabeeti gartee ka'ee ajanduma ceewu jala ceewu jira. Nuti furmaatan harkanne mee akkam taanaa jira. Zigil. Inni ajandaa jijjiiruuf kana hunda godha. Gurbaa amma dura gartee dhaabni inni dhaaba kana hoogganaa bar dhaaba abaa kana hoogganaa galee jiraa jee marroon gabbee nutti hime. Gurbaa galee wanni dhooysanii isaan ittiin naggaduu barbaadaniif ajandaa kanaan eeggachuu jiranii jechuudha. So Oromoon ajandaan dhumaatii, ajandaan buqqaatii, ajandaan gudeedamuu kagartee manni barnootaa Sigalee 5,500 fi meeqaa kun cufame jettee imbaasiin Ameerikaa hundi ibsa baasu kana hunda ajandaa kanaan jijjiiru yaani jechuudha. Isaan amma gana ummanni gartee gaafii nukkaasa kunoo abaa wajji mari'anne kunoo abaa galchine kunoo miitirkishoo galchine waggaa meeqa kanaanii olola uffachuu barbaadanii jechuudha. So kana ummanni Oromootti dhiisa. Itti dhiisuun qabu jechuun sabni keenya dura dammaquu qaba. Itti aansuudhaan warri abaa'oon bosonatti haftee ta'a. Shawaa keessa sosootu sochii isin gootanii murteessaa jechuudha. Yoo egaa sanyiin galee jan shawaa keessaa lolli qabbanaa'ee namni nagaa harkatee wanta ta'e haala wasaalan dhugumaan inni biyya girgireessaa ture jechuudha. Sochii isin ganaa fuuldura godhuu teessanii murteessaa jechuudha. Isinis gana gaafiin imalli karaa Finfinnee isinitti qabu shakkiin qabu jechuudha. Sheekkaa butaa hundarra. Miseensa keessan ta'uu baadhuus deeggaraa keessan ta'uu baadhuus akka uummata Oromootti uummatanii lollaaf jettan san keessaa sheekkaa butaa nama tokko jechuudha. Sigalee gaafii isinii kaasuu waan hafan qabne jechuudha. Waan hafan qabne jechuudha. Imalli gara Finfinnee isa ga'e. Duraan sanyiin nu dhorkeettanii dhuguma dubbiin dhuguma. Soboo madugaati. Lillaa madugaati. So amma inni isin irraa futeemi dirreen tana dirri kanaa jette. Jarri sigalee amma gaa eenyu akka gate isin dhorku waliin eenyaa jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo gabaabdutti walii qabatti wanni isin shawwadamuu qabne
burjaajii PP'n ooftuun hin shawwadamin yaa sababa. Waa takka na dhageeffadhu. Paartiin tun paartii tiyyaan sirriitti hin beeku. Wallaahi bildiqinnaa sirriitti hin beeku. Aangoo isii malee waan sabummaa jedhamu haga takka sabboonummaa wanni jedhamu waan kana keessa hin jiru. Warra sabboonummaa qabu, warra sabummaan itti dhagahamu, warra daangaan Oromiyaa maa sarbamaju, warra Amaarri Oromoo dhufee maa miidhaju hunda if keessaa miicee micciirtee baastee jirti piiphi. Warra maaltu naan gahe antiyyaa nyaadhee ilmaan kiyya guddifannaan dhimma isaaniiti juu qofa qaallicha aangorra gurgurate. Tana fakkeenya warra Amaara laali. Amaara pirezidaantii meeqaatu irraa jijjiirame? Pirezidaantonni Amaarri dhumuun qabu warra juutu jijjiiramaa beekatu. Sigale. Amma harreen booyyeen arma gakkaate kun irran kaayyanne. Nyaatee, dhugee, gabbatee, uffatee deemee inni irran kaayyanne. Haadha isaa yoo biratti qaallichi kun gurra irran kaanne ablee dhiyeessaaf malee haadha tiyyaanaa dhiisin juuni. Warra akkasii qofa walitti hambifatte. Mee biyyuma hundarra amma fakkeenya Harargumarraa fudhadhu. Gaafa Harargeen akkasii boochu. Gaafa Harargeen akkasitti iyyitu wadallootiin isa jala yaatu takka wayi dubbatte. Kan uummanni Oromoo akkasii buqqa'ee, kan Harargeen akkasii buqqaate, kan Harargeen akkasitti iyyitu. Wadallootiin isa jala yaatu wayi takka dubbatte. Hin dubbanne jechuudha ashkara. Mee Arsii laali. Harreen wadalli Arsii keessaa inni guurate tokko ni dubbata amma du'aatii shirka taate. Buqqaatii uummanni Arsii buqqa'u jiru. Gubatinsa gartee uummanni Arsii qabeenya Arsii barbadaa'u jiru. Wadallootiin tun tamanzaraaf irra guurtee yaatu tun ni dubbatti takka. Ashkaraa jechuudha. Hin dubbattu. Maal nu dhibe dhukkeerraa kaasi warra jiru. Wallagga dhaqi. Uummata beekumsaan addunyaarraa tokkoffaa ta'ee jiru. Itoophiyaa dhiisi, Afrikaa dhiisi. Mee dhaabbatuma addunyaa tanaa kan namni wallaggaa keessan hojjenne naa himu. Uummata akkasii beekame san, uummata akkasii baratu san barumsarraa cufanii, barumsarraa dhufu. Wadallootii harreen wallagga keessaa ol yaatee namicha kana tajaajiltu takka ni dubbatti. Hin dubbattu dhimma isaaniiti. Shawaa fudhadhu. Shawaa fudhadhu. Ijoollee salaalee hayyoota torbaniin isinii lakkaa'isan. Malee dilli isa jala jirtu kun harroonni kun ni dubbata hin dubbatu jechuudha. Harroota akkanaa kana barbaadu. Naannoo hunda keessaa harree wadala ashkara akka gaarii waa fuudhuuf danda'u barbaada. Bilisummaa Biraanuu keessaan nage bilisummaa Biraanuu namoonni hedduun na gaafatanii. Dooktar Bilisummaa Biraanuutiin jaami bilisummaa Leenjisoo. Biraanuu Leenjisoo sorry. Biraanuu Leenjisoo Dooktar Biraanuu Leenjisoo. Maaliifin keessa nagani beeytanii? Amma hannaan afaan qabsiisaniiti cal godhaniiti si galee mana galchanii taa'u jira. Amma deengadda fuudhanii salaalee geessanii jechuudha. Digalee laaqana biteetii fi awwaloo abdi salaalee geessee jechuudha. Sadarkaa inni irra jiru waan keessa quba qabnuu fi keessa naynee jechuudha si galee. Nama karaa salaalee irraa dhufu hayyoota karaa salaalee irraa dhufu si galee. Komaandarticha buraayyuutti jeesan san akkatti jeesan isinii himee. Komaandartichi sun ABO'n wantitti godhachuuf deemti. Ambootti gaafa walgahii godhatte ni yaadattan. Dhoorkii jeeti abiyyitti dawwale. Qaama seera qabeessa seeraan biyya tana galchitanii maaliif hin dhoorkaa jeenan? Heera kamiin hin dhoorkaa jeen? Qaalii nugustichaa diddaa janii cici godhanii jechuudha. Lal namni salaalee kun hanga haqarra duulaalime. Sigale. Bar Itoophiyaa san Itoophiyaa kan godhe salaalee beeyta akkasii. Harreechi keessaa dhabeeti namni qoftii waan ichi keessa jirtuuf hayyoota sii guutuu hidhaan deemu. Beeyta akkasii. Harreechi keessaa dhabe wadala fe'atee deemu ashkara. Biyya san keessaa dhabeeti guutuu uummataa fuudhee hidhaan deemu. Hawaasa tokko bar dhabamsiisuudhaaf hayyuu isaa irraa fuunaan amma warri aanan beeytan ni beeytan.
aanan mataa irraa nyaadhaa pusiin jedhanii bara akka loon jalaa fidanitti bar fuudhanii sittiin kennanii bar boo mataa irraa nyaadhaa maaliif hin itituu jechuudha mataa irraa gachanii boodarra siigi mataa san irraa fuunaan uummata guutuu kun amma akkam godhu jira salaalee guutuu iyyisiisutti hin jiru maaliif warra akee warra gartee kallattii qabsiisu kana duraa fuunaan uummanni kallattii eenyu qabsiisaa jechuudha ummata jechuun galaana kana gartee siitu khara kana akkatti oofaami galaana dura hayyuu jechuun akkasitti gartee karaa saraaraa fi uummanni akkasitti waan hayyuun godhe kana keessa deema hayyuu karaa saraaru kana irraa fuunaan uummanni faayidaan qabu jechuudha taa'eetu mana gee kadhachuu jira jechuudha amma silaa taayyeen tokkichoo zo'ala jiraatee kallattii akkam qabsiisa harreen salaalee qofa keessaa dhabee jechuudha qallichuu kara hundarra harree walii qabateeti Oromiyaa tana guutuu keessa bulchu jira jechuudha saniifu uummanni Oromoo harreen du'uu miti harree gartee nama kiyyaachi jireettee wallaahi wanni jira harre namni kee tokko kachi jiru namni kee kan duuti tee dhimma achi bahanii du'aatii Oromoo maarree Oromoo farsoo quufanii oggii jantana waan Oromoo yaadan sitti fakkaatin lal nama sabboonummaan xiqqeessa akka keessa jirtu akka inni itti jibbu akka inni itti firraa fageessu akka inni itti arkaa nama sanii jibbu ana caalaan beektu an sirritti hin beeku waan qaallachuu kun ta'e amma wanni Oromoo jaaniif si jaalataniiti hiree arkanne tan maarree arkan inni nu deen khaleessa si himee jira nuti saba tokko kan bakka buunu hin qabnu siin jedhe nuti Itoophiyaadhaa siin jedhe Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti na dhageeffadhu paartiin abbaan qabni biyya san hoogganuu hin dandeessu siifin himan paartiin if hin ta'in hoogganaan ifiin hin boonin hoogganaan uummata isaatiin hin boonin hoogganaan baraan uummata akkasiitii jeeqoman dhawatin tokko qaba sigalee biyya san hooggane hin jiru qabadhu tana Tigreen akka Tigree taatee boontee dhuftee dhiittee wanni hangisun sabni hangisun biyya san bulchitee jechuudha. Amaara dhiisii uga sigalee paartiin abbaan qabne biyya san hoogganuu inuma hin dandeessu. Nuti yaadatti amannaa nuti maarratti amannaa wanni jaamu jirtu. Bakka irraa haate tuffannaa sigalee wallahi. Paartiin tun paartii takka qulqullooyitee paartii Oromoo ta'uu qabdi. Takka qulqullooyitee paartii Amaaraa ta'uu qabdi. Hanga abbaan arkanne biitti sun hoogganuu hin dandeessu. Ammaasiin namni tokko karaarra dhufee bakka irraa ka'e jalqaba isaa tuffannaa. Uummata gartee qabsoo isaatiif jijjiirama isaatiif gatii kafalee beezii isaa iddoo irraa ka'e tuffannaan hoogganaan tokko bakka biyya san keessatti fudhatamuu qabu. Wanni abiyyitti tuffatan, wanni abiyyitti tufame, wanni sirni abiyyi Afrikaa gaafa Afrikaa hunda hoogganuu dadhabee barboo namicha kana daayimandii Afrikaa jechuun turanii bara Afrikaanonni si wacina jirra jedhanii asiin garee warri Hollywood warri filmii dalagu kun hundi gaafa abiyyi Ameerikaa dhaqu si wajji jirra jedhaniiti abiyyi dhaqanii bara. Ati dhiira falmaa gaafa Oromoo wajji jiruun siin jechuun jira beeka gaafa Oromoo wajji jiru san hangas takka samii kutee ture jechuudha. Maaliif uummata isaa duuba jira uummanni guddaan kuyyoo duuba jiraate gaafni Afrikaatii Afrikaan nagaa harkata yee yaadaddu inni aan uummatuma kanaa hin beekuu jechuun uummatuma kanaa huganee jechuudha. Uummata ilmaan isaa gabbaree eegale. Isaa gartee Ameerikaa dhufee taaskii oofuudha laayiseen hayyamaa fudhatee biyya deebisanii bar. Taaskii abbaa duulaa juusan. Yaa abbaa duulaa sun maaluma ta'e jaarsi bargaan manguddoon irra guddoon manguddoo Oromoo tun afaan qabri seenaa fi balleessi. Dhiyoo tana diyaaspooraan siyaasaan beeku taaskii oofaa. Nama takka siyaasaan beekne ta'e diyaaspooraan barka as taa'ee OMN ijaaree wayyaanee buqqise diyaaspoora bar. Ka isinuu harree wayyaanee bilisa baase diyaaspoora bar. Eegale. Hay namni beekumsa hin qabne bara obbo Abbaa Duulaa
namni beekumsa hin qabne akkamiin nagaa isin dhorkuu danda'a? Wallaalaan akkamiin nagaa isin dhorkuu danda'a? Namni siyaasaa hin beekne akkamiin nagaa isin warri siyaasaa beeku maaliif waan wallaalaan kun haasa'u beekumsa keessan hin furmaatatti kennitanii maaliif nagaa uummataan kennin? Sigale namni gaafii gaafatu wayii jira asila waan fedhan haqqisaniituma yaa'an. So abbaa duulaa wooma jala qabee sodaachisee yan oggii dhageenyu jaarsi beeytaa harka wanti kanaanis gadi hin taa'u jedhani. Video wayii jala qabeetuma deem miidiyaa irra dubbadhu jaanja maaliif aaqqeedha kun nama guddaan beeku qaallichi namni kun narra guddaa abbaa kiyyaa hiriyaa abbaa kiyyaatiin isa bira hin jirtu maguddoo hunda kanaan qiyaamaa kaayesi gal saniifuu waa takka sirni kun sirna gartee saba kanaaf tahu miti. Ammaasis sirni tokko yoo saba qabaate malee yoo bakka irraa dhufe kabaje malee biyya san hoogganuu hin danda'u. Abiyyi wanni khasaare wanni salphise wanni gabbuuse Oromoo tuffachuu tana gubii gadi sirriitti hin beeku. Arra gartee Soomalee isa dhaga'uutti jechuudha. Soomalee mootummaa hin qabu. Wanni katti hanga kanatti salphina kana fidee isa gonfachiise maali? Saba fi tuffate. Namni maatii fi tuffatu. Namni saba fi tuffatu. Yeroo booddisaa tuffatamaadha. Nagaan jiraadhu. Hojii akka abuutaa.